dur jaarsa tokkotu garmalee dulloome warri inni horeeyyuu ilmaan isaa isa dhufanii jaarsi kun wayi hin du'uyi gaafa godaan jaarsa kana harreetti fe'u dulloome jennaan warri hin mari'ata jaarsa kana dandeenyee akkuma kana harreetti hin fe'inu ajjeesuu qabnaa jedhanii mari'atu. Jaarsa weelluu jedhu jaarsi weelluu kun kan of dadhabe ammoo jaarsa jechaan nama beekumsa qabu achi weelluu keessa ciiseeti hin ajjeefnaa itti ogaa ijoolleen itti mari'attu dhagaa gurraa dhagaa. Dhagaheeti utuun du'in duraa ilmaan kiyya kanaa wa barsiisuun qabaa jedhee ijoollee jajjabduu keessaa waamee ijoollee waan taataniif kunoo ka'aati malkaa caancoo lafa jedhan gafarsi bishaan dhugutu jira karaa kana baatanii achirra baatanii achi bultanii achiin baataniiti achitti dabarkaa caancoo gageessan hoomaa gafarsaatti dhuftu. Hoomaa gafarsaa sana keessaatii korma tokko naa ajjeesaatii tiruu isaa naa fidaa tiruu gafarsa sanaa yoo nyaadhe nan du'aa jedheen. Inni gammadde ijoolleen silayyuu jaarsa kana ajjeesuu irra tiruu inni jedhe dhannee finnee fi tiruu nyaatee haa du'uuti maarree dhannee tiruu finnaa fi ijaareen bahan. Bahanii guyyaa guutuu deemaa oolanii galgala aduudhaa lixuuf jedhu sareen mandara keessaa duutti sareen kun rimaadha saree rimaaniin ciisaa garaa saree kana keessaa mataa gadi baafateetu bulchullaan itti duta warra kanatti abuun kanaa takka argitee beektaani maali sareeni garaa rimaa keessaa bahee namatti duutuu jennaan waan kana beeknu gallee jaarsa gaafannaa jedhanii daba. Guyyaa lammeessoo deemaa oolanii gara galgalaa maal argu? Harree takkati gammoojjii lafti badee adaan mallaqa margi takka keessatti hin biqille keessa harreetu dhaabbata. Harreen kun yoo ilaalan hamma arbaadaa. Abuu lafa kana margi hin jiru omtuu hin jiru harreen kun maal nyaateeti akkana gabbatee jedhanii wal gaafatan. Kanallee beeknu gallee jaarsa gaafannaa jedhanii dhiisanii darban. Guyyaa sadeessoo deemaa oolanii farda takkatti dhufan. Biyya fardi sun hin jiru. Citaan isaa margi isaa muujjaan isaa mudhii fardaa caala. Mudhii fardaa. Fardi muujjaa marga akkana lalisee keessa fardi kun immoo kan gogaan isaatiif lafeen duwwaa walitti jiru huqqatee kasilaaduu gogumaa fi lafeeti walitti jira. Fardi kun sila biyya kana fakkaatu marga kana fakkaatu keessa akkamittiin akkana huqqatee akkamittiin akkana miidhamee jedhanii wal gaafatan. Kanallee beeknu gallee jaarsa gaafannaa. Amma boruntaasaa deemaa oolanii gara galgalaa dheebuun qabdee bishaan tokkotti dhugaa dhufan. Bishaan kun boolla sadiitu jira. Boolli takka as jira. Kan ittaan taanee jira. Boolli sadeessoo achi jira. Bishaan boolla kana keessaa bahu isa ittaanu dhiiseeti. Isa sila boolla isatti aanu lagatee boolla achaanutti fincaawa. Aboo isa bishaan kun maal ta'e? Kunoo kan isatti aanu boolla kunoo jira. Isa kana dhiisee akkamiin sanitti fincaa'ee wal gaafatan.
kanalleen beeynu gallee jaarsa gaafannaa jedhanii darban. Guyyaa shaneessoo caancoo malkaa gafarsaa oggagaan hoomaan gafarsaa bishaan dhugaa hoomaan gafarsaa lakkaawwameen dhufne achitti wal ga'ee jiru. Achi keessaa gafarsa korma isaa ilaalanii amma tiruu keessaa baasanii jaarsaa fuudhanii galuuf jedhu amma tokkicha gaafa korma kana waraananii dhiigi korma kanarraa cirrifate gafarsa achi jiru sanatti faca'ee faate. Gafarsi inni waraaname baheeti warri dhiigi gafarsaa sun itti faca'e dhuman. Naga keessa jiran warra dhiigi itti faca'ee du'e gafarsi inni waraaname hin bahe. Dubbiin kun jiruu keenya har'a keessa jiru wal fakkaata. Har'a namni du'aa jiru waanuma du'aa jiruuf nama quban qabnu ijoollee wallaaltu jaarsa deemuu hin dandeenye dubartii ulfatu du'aa jira. Dhiigatti faca'e malee isaan miti kan waraana dhiigatti faca'e. Kan du'aa jiru warra dhiigitti faca'e. Usumaa yoo Muusaafa kanatu dhufaadhaa sirbaan lallabaa turan. Dhaga'uu diddan. Ijoolleedhaan jedhaan jiru isin warra umrii kootii yookiin natti dhiyaatan isiniin jedhaa. Isinitti lallabanii wanni asii nutti dhufaa jirtu hamtu jedhanii sitti lallabanii dhaga'uu dadhabdan. Gafarsa du'e sana tokko garaa baqansanii tiruu keessaa fuudhaniiti galan. Jaarsaa geessuudha. Jaarsi amma isa nyaatee du'a. Jaarsaa fidanii kunoo tiruu gafarsaati jette sana siifinne tiruu gafarsaa nyaadhugaa jedhanii kana yaadollee koo. Tiruu gafarsaa lafuma kaa'aafi mee kottaati waan argitan natti maa. Isana nyaadhee du'a. Otoo an nyaadheen du'in dura waan karaa irratti isin mudate natti maa jedhan jaarsa. Gaafa duraa rimaatu garaa bahee saree rimaan garaa bahee nutti dute. Kana arginee gallee jaarsa gaafanne. Gaafa lammataa biyya adaan mallaqa margi keessatti biqille keessa harree dhaabbatu hamma arbaa ga'uu argine maan nyaatee hanga arbaa ga'e wanni kun jennee ajaa'ibne. Gaafa sadeessoo farda marga keessa dhaabbatu muujjaa mudhii isa ga'u keessa dhaabbatutu lafee fi gogaa fi lafee bu'aa waliin jira. Maaf akkanatti huqqate maaf akkanatti miidhame jennee dinqifanne. Gaafa afreessoo bishaantu boolla isatti nu dhiisee boolla isarraa fagootti fincaa. Bishaanni kun akkamitti uumame jennee ajaa'ibne. Gaafa shaneessoo gafarsa siin waraanne gafarsa korma waraanne. Kormi gafarsaa waraanne sun dhiiga cirrifate. Gafarsi nuyi waraanne hin bahee ka dhiigi isaa itti bubu'eetu dhume. Maali kun jennee ajaa'ibne jedhanii laafatan jaarsa. Yaa ilmaan koo anuu ka isin ergeefi akka kana argitaniifin isin ergee. Kadura argitan bara ilmi waa abbaarra beeka abbaan waaqarra beeku dhufaa jira. Bara silaga Oromooni abbaan ilmi abbaarra beeku abbaan waaqarra beeku jedhaa miti.
Ammoo barri isin dura jirtu achi as isinit dhufaa jirtu. Bara ilmi abbaarra beekee abbaan waaqarra beeku dhufaa jira. Kana quba qabaadha. Kana meesoo harreen isin argitan kun isin dura wanni jirtu warra hin qonne hin aramne biyya minaan baasu keessayyuu hin jirreetu magaalatti galee innummaan sooromee isa maleeyyuu namni waa qabu dhibee warri silaa waa qabaachuu malee iddoo inni itti hiyyoommatu dhufaa jira. Kanas quba qabaadha. Fardi isin argitan ka gogaaniif lafee duwwaa walitti jiru sun fardi isin argitan sun warra silaa horuu male, warra silaa horii horsiisuu beeku, warra silaa qotee aramuu beekutu akka farda sanaa huqqatee biyyaa biyya qabee afaan afaan wallaalee raaka'ee dhaabbataa jira. Kanas quba qabaadha. Wanni isin dura jirtu kana fakkaatti. Bishaan isin boolla kanaa bahee boolla kaaniitti irra boolla ittaanurra utaaleetti boolla dhibiyaatti fincaa jettan sun bara isin dura jirtutu waan asitti qotan waan asitti horantu olla hanqatee fira aanaa hanqatee biyya alagaa dhaquuf deemaa. Kanallee quba qabaadha. Gabarsi isin waraantan sun ka inni bahe ka ammoo dhiigi isaa itti cirrifatee jennaan dudu'e sun wanni isin dura jirtu gara fuulduraatti namichi inni silaa du'uu malee osoon duune warri waan sana gurrumaan dhagahe miidhamuuf deemaa. Kunillee waan isin dura jirtu quba qabaadha jedhee jedhama. Waan kana Ali Biraan isinitti lallabaa bahe, Sumaayoo Muusaas isinitti lallabaa bahe, Abdullaahi Jirmaas isinitti lallabaa